further aware of the history of Palestine. Hitler akkuma irra caalaan keenya beeynutti seenaa Palestiin Hitler Yahudoota miliyoona 6 ol gube. Yahudoonni kunneen Palestiimota kolgaltummaa gaafachuudhaan Palestiimoonnis garaa banaadhaan isaan simatan. Obboleeyyan keenya Palestiimoonni garaa banaadhaan isaan simatanii turan Yahudoota jechuudha. Gaaddisa ta'anii fi akka obboleeyyan isaanitti ilaalaa turan. Ifii ol dabarsanii nyaachisanii obaasan. Garuu ammoo wanti barootaaf dhaga'amaa jiru. Warri kolgaltummaadhaan simatame kun warri akka keessummaa dhufee simatame kun qe'ee Palestiimota irraa fudhatee akka qe'eesaatti dhuunfatee gaafa isaan qe'ee keenya nu deebisaa jaaniin akka waan shororkeessitootatti shororkeessitoota jaanii yaamu. Warri simatame gaafa isaan dahoo dhaban dahoo ta'eefiini shororkeessaa ja'a. Kun waanuma barame addunyaa tanarratti. Many places in the world. Addunyaa kanarratti bitti hedduu yoo ilaalte uuma kana agarte. Akkasuma Ingilizoonni, Faranjii, Biritishii fi Poortugaal. Sadi lammaffaa harka addunyaa tana qabatanii turan. Keessattuu Biritish bikka hedduu qabachuudhaan beekamti. Lafa dhaloota isaanii tan jalqabaatan ta'in jechuu. Eeganaa biyya dhaloota koo biyya Hindiyaa dhufaniiti. They occupied many parts of the world. They came to my country India and they Baqadsiin Nuunjaan. Yeroo Baqadsiin Indiyaa keessaa isaan baasuuf yaalu shororkeessaa guddaa akka ta'etti ibsan. Baqadsiin jechuu. They occupied USA America. USA Ameerikaas qabanii turan. Yeroo George Washington bilisummaa biyyaaf jecha isaan irratti qabsaa'u British shororkeessaa akka addunyaa lakkoomsa tokkoffaa jaanii isa yaaman. Akkasuma ammaas akkuma hundi keenya beeynu seenaa Afrikaa kibbaa Nelson Mandela jechuu. Gaafa inni bilisummaa biyyaaf jecha qabsaa'u shororkeessaa lakkoomsa tokkoffarra jiru jaamee waamamee waggaa 25 fi mana hidhaa Roobil Islaandi keessatti hidhamee ture. Nuti akka lammiilee Indiyaatti garuu akka qabsaa'aa bilisummaa tokkotti isa yaamna. Basiliin jennee malee shororkeessaa miti. Ameerikaanonni George Washington akka shororkeessatti osoo hin taane akka qabsaa'ota bilisummaa gurguddoo keessaa tokko ta'etti lakkaawan. Akkasuma ammaas lammiileen Afrikaa kibbaa Nelson Mandela akka shororkeessaa osoo hin ta'in akka qabsaa'aa bilisummaa guddaa ta'e tokkotti lakkaawan. Akkuma amma obboleeyyan keenya Palestiin keessa jiran itti ilaala waraana isaanii isaan farzi qadaayaa godhu jiran. Iddoo qulqulluu Islaaminaa keessatti iddoo sadaffaa qulqulluu tan taate Masjidul Aqsaa eeguudhaan. Bilisummaaf jecha garuu gaafa isaan bilisummaa isaaniitiif jecha qabsaa'an. Irra caalaan addunyaa warra dhiyaa fi Israa'eloonni shororkeessitoota jedhanii isaan yaamu. Garuu nuti Musliimoonni qabsaa'ota haqaa qabsaa'ota bilisummaa jennee isaan yaamna. Isaan lafa isaanii eeggatan. Garuu amma baatii dabarsine tana keessa Israa'eloonni hammeenyuma waggaa kurnaniif dabarsaa turan Filistiimota irratti gaggeessu jiran ajjeechaa guggaa daangaa dabarte daa'immanii fi dubartoota irratti. Waggaa 50 oliif lammiilee Palestiin qulqulluu dubartootaa fi daa'imman kumaatamaan lakkaaman ajjeesanii jiru. Duguuggaa sanyii kana balaaleeffanna nuti. Addunyaan akka Israa'el duguuggaa sanyii kana dhaabdu godhuu kadhanna. Fi ammaas Palestiimota obboleeyyan keenyaaf akka kadhannuun gaafadha. Akka Rabbiin qulqullaa'ee ol ta'e jannata isaan naqu. Qamadaa'eef akka sabrii kannu. Rabbiin guddaan inni waa hundaa danda'u warroota manca'an kanaaf waan isaan barbaachisu ni dhiyeessaaf. Garuu beekaa kun Rabbiin biratti rakkoo isaanii kana furuun salphaadha. Isaanuma mokkoruuf ta'a malee garuu faarruun kan Rabbiiti. Palestiimoonni halluu balali'uu ni agarsiisu. Galanni kan Rabbiiti. Nuti Musliimoonni hafanoo maal goona? Qabxiilee 13 ijoo ta'an takka isiniif dhiyeesseetiin jira. As far as Palestine is concerned, Allah is testing us. What are we Muslims doing? They will pass with flying. Isaan ammoo farzi qazaayaa godhu jiran harka iddoo qulqulluu sadaffaa eeguudhaan jechuu milkaa'ina guddaadhaan irra ni aanu. Isaan hojjechaa jiru. Nuti akka Musliima waliigalaatti maal hojjechaa jirra? Mee haasoo kiyya dhageeffadhaa qabxii gocha 13 of keessaa qabdu tana. Sultaan sagantaa tana irratti ji'a 3 dura na afeeree ture. Adoolessa lama akkaan irratti hirmaadhuuf eegaa waamicha fudhadhe booda abukaatonni Maaleeziyaa keessatti dhimmi barbaachisaan tokko akka ta'ee fi adoolessa lama irratti argamuu akkaan qabu natti himan.
I said no. Ani garuu lakki dubbii sultaaniif kanneeraan jeen. Akkasuma ammaas sagantaa xiyya qophii xiyya tanii Maaleeshiyaa keessatti qabu haquu hin danda'u jeetti himeetiin har'a ganama sa'aatii muraasaan dura ture dhaddacha dhumaa fi murtii dhimmichaa irratti. Nama maqaan isaa Iswaamii jedhamu kan itti aanaa muummicha ministeera Penaangii ta'e irratti himannaa maqaballeessii baneetiin ture. Sababiin isaas inni akka zeen arrabsee ture waggaa 4 dura hagayya bara 2019 isseetii Maaleeshiyaa kalan keessatti barnoota kannaatiin ture. Rabbiin fadheetis namoonni 100 ol haasawaa keessan irratti hirmaatanii turan. Walgayii amantii biyya Maaleeshiyaa keessatti isa guddaa fi ajaa'ibaa ture. Kun osuma kanaan jiruu namoota musliimantanii wajjiin wal muguduu jalqabne waliif falmuu jalqabne guyyoota muraasa booda namoonni kun deebi'anii jibbiinsa isaanii mul'isan na duratti dhaabbatanii Dr. Zaakir shororkeessaadha Dr. Zaakir nama jibbiinsa amantii lallabunaan jedhan. Kanaaf ammaaliin godhe namoota 5 kan babbeekamoo ta'an namoota 5 babbeekamoo kan ta'aniin keessaa qabadhe. Irra caalaan isaanii hunda isaaniitillee jechuu ni dandeenya warra siyaasaa turan. Isaan keessaa tokko ministeera HRD'ti. Inni lammaffaa ammoo itti aanaa ministeera pirezidaantiiti. Tokko ammoo miseensa paarlaamaa ture. Namni 5ffaa fi 4ffaanis miseensuma paarlaamaa ture. Namoonni hundinuu maddi kiyya waan hin duuteef natti roorrisaa turan. Maaliin godheenis himataan irra bane lammaffaa isaan irratti. Isaanis eenyu alagaan akkanaa kunjaanii wal gaafatan yoo himata muummicha ministeera banne yoo akka feene qeeyne himanni akkanaan irratti hin banamu jaan. Inni alagaan himachaa jiruudha jaan. Eeganaa isaan hundi mana murtitti dhiifama gaafatanii rabbi isaan haatiisu dhiifama godheef garuu ammoo diina islaaminaa guddaa ta'e tokko dhiifama hin gooneef. Dhimma mana murtii dhiifnee akka itti fufnuun itti hime. Dhimmichinis waggaa 2 mana murtiirra ture. Arruma ganamaan tanaas murtiin kun tureera. Murtiin kun kan namuun dura sa'aatii muraasa duraan dhufe. Yeroo kanatti itti aanaa muummicha ministeeraa akka haati murtii Ramaaswaamii himan jedhutti maallaqa riingii Maaleeshiyaa doolaara miliyoona takka tuqaa 5 Dr. Zaakir Naayikiif beenyaan akka kafalamu murtaa'ee ture. Maallaqni kunis doolaara Ameerikaa 300 wajjiin walqixa ture. Kan Naayijeeriyaa wajjiinis miliyoona 383 wajjiin walqixa. It is equal to 383 million naira. If $1 is 1,200 naira, then the judge of High Court ordered Ramaswamy to pay Dr. Zakir Naik within 30 days 1.52 million ringgit, which is equal to 320,000 US dollars, which is equal to 383 million naira. Amma wantiin jechuu barbaadu maalleeyni kun hundinuu akka kaayyoo Palestiiniif ooluun barbaada. Waadaas galeera. Ani maallaqa kana guutuu arjoomuun barbaada. Kun isa xiqqaadha. Waan xiqqaa ani gochuu danda'uudha. Maalleeyni kun guutuun isaa inninis riingii miliyoona takka tuqaa 5 doolaara Ameerikaa miliyoona 320 kun Naayijeeriyaa miliyoona 383 obboloota keenya kan Falastiiniif waadaaniin gala. Filistiimotaaf Rabbi haa kadhannuuf. May he give them istiqama. And inshallah, victory will be ours. Surely, Allah is testing us. Are we following the Quran or not?